Baga nagaan na eegdan maqaan koo Lammii Dagaagan jedhama. Eessarraa dhufte? Akaakii Qaallitti irraa dhufe. Naannoo Finfinnee irraa dhufte jechuudha akaakii Qaallitti. Waa'ee eenyu dhugaa baata? Waa'ee abbaa kootii kana dhugaa ba'a. Abbaan kee maal ta'ee ture? Maal keessas ture? Maalirraa sii fayyi? Amma duraan gizee dabre keessa baay'ee dhukkubsachaa ture. Waa'ee bakka maxaxxii kanaan miidhamaa ture. Maxaxxiin dhugaa bakka isa yoo dhuge of hin beeku, waan hojjetus hin beeku, waan haasa'us hin beeku, waan balleessus hin beeku. Haga waggaa 18 irraa kaasee jechuudha bakka maatiin keenya nagaan qabu, qe'een keenya nagaan qabu, horiin nama hin jedhu bakka miidhaan isaa bakka meeqatti bakka balleessaa malee waan jiru bakka nama isaan hin jedhu keessa dabree karaa maraachuutti tan dabre jechuudha. Okay, namni UK darbeen jibbee jechuudha. Jibbeedha namnumti bakka nama isaan hin jiru. Okay, amma isaan yeroo dhugan kana maal balleessu maal godhu? Bakka ugeen ka'aachi waggaa ka'etti bakka gizee meeshaalee namatti tokkosee namni illee kan waaqni oolche jira. Badiin oolche waaqni ulfaatu. Okay, namatti iyyuu meeshaa dhukaasee jechuudha. Kanarraa fayyisuudhaa fi maal goota namas hin dhugaatii kanarraa inni nama kana qe'ee jeeqa jettee isaan nama guddaadha. Dhuganii garuu nama jeequ mana meeshaa balleessu waan adda addaa godhu. Kanaaf furmaata jettanii maal gochaa turtanis nama kana keessatti? Kara keessatti bakka wanni isaaf hin goone hin jiru mana bakka baay'ee deemne mana xonqaayitti illee deemne itti bakka hin oowwu irraa maxaxxii kan akka dhugne hin oowwa jedhanii mana xonqaayii deemne qoricha meeqa fuunee fi birrii meeqa baafnee homaa gochuuf hin dandeenye. Haga uggaa meeqaa wajjin hin laffaane bakka namoonni illee namallee itti kaafne nama manguddoo itti kaafne kaksiifne hin kakataa uggaa torbee lama torbee takka buleetti deebi'a. Akka dhugaatti deebite kakachiiftu. Hin kakachiisu bakka inni tole hin jiru ammas ittuma deebi'a bakka isa ugnaan bakka waan inni hin hojjenne hin jiru bakka kaza qorichallee waan meeqa xaafsifne hin dide bakka waan tokko waan inni goon jiru. Qoricha jechuun waraqata wayii barreessanii. Kan xonqaawwanni barreessan jechuudha. Barreessan sana barreessanii naannis ta'uu dide. Hin dide homaa gochuu dide. Kana booddee akkamittiin fiddee gara kana dhufte? Kaza ani bakka durallee akkasitti deemanii tureen ani booddee immoo karaa waaqayyoo kana dhufee. Ati dhuftee gooftaa amante? Amanee. San dabraa hordofuun jalqabee yeroon argutti bakka waaqayyoo akka fayyisaa ta'e hundumaa akka inni hidhaa namarraa hiiku nan argee. San dabraa abbaan kootiif fayyaati akka nama kanaatti namoota baay'ee waan fayya waan nan argeef abbaan kootiif fayya kanan jedhu kadhachuu nan jalqabee. Isallee yaa waaqayyoomee ati bira naa bu'iitii kara kee kanatti naa fidi maaloo naa maali. Dadhabbii isaa kana lifaa hidhaa guggaa meeqaan hidhame kana irraa naa hiiki jedheen kadhachaa ture. Oduman jedhu oduman kadhadhullee tole naa jedhee na didaa oduma tolu akka caarraa gaaf tokko na fida jee na didee bakka achumaan hiiseen biraa deeme obboleettii tiyyaan immoo attaallalii fidi jeetan biraa deeme. Akkuma goyoomsuu wayii iddoo biraatti as geesse. Akkana bakka isa bira deemna jeeti qabi koottu jeeni tan ishee bira isee ufe kaza ishiin isa bira deemna beenu jetteeni guyyaa kana tasuma kaateen. Jennaan bakka maal jennaan amma waan deemtuuf isin himne acha naqa jetteet ishiin hoggaa jettu bakka beenuun deemtu isa bira jennaan bakka beenaa nan deema gaayyoollee maal naguma moo maal ta'e maaliif koottaa jedhee bakka jennaan waan ta'e hin beeknu beenu jedhanii waaqayyo immoo deeggaree gaggeessatuma naa fide. Finnaan bakka asitti hoggaa inni bira gootu akkana waan akkanaa keessa waa baay'ee miidhamaa turte beenu kara waaqayyootitti. Iffayyita jedheen kadhadhe lakki ani garas hin deemu kara xabalaatan deema malee ani beenteen ta'u maal jeetan ta'a biitti maal naan jette nama keessatti maal an jedhu baay'ee qaaneffachaa ture. Kara keenyatti xiqqoo namni kara beentee kana baay'ee beeka waan ta'eef isa saniif jecha bakka sodaate beenu giddiin qabaatiin karaa waaqayyoo waaqa caala malee karaa namaa sodaatiniiti jeen giddiin qabee fide. Kazaa ufee guyyaa as ga'ee yootti bakka hin kadhatanii fi zayitii kan hin kennanii fi isa hin qammase kaza asii gallaan guyyaa sanirraa kaase nagaa ta'e innis nagaan bultii isaatti hin bobba'e qeessuun nagaa argate egaa guyyaa sanitirraa kaasee gaaf tokko nagaa malee waa tokko nagarre jechuuf. Amma farsoo saraqee sin dhugu. Inni dhugu bakka guyyaa sanirraa kaasee nagaadha. Qodaa cabseen beeku. Hiiksera bakka. Mee waaqayyoof galata galchaa waaqayyoof galata galchaa. Anillee akkasuma yeroo dabre keessatti waa baay'ee keessan dabre. Baay'een laffa'aa ture nan laffa'aa malee homaa karoorri naan galu ture. Hin hojjetta malee milkooftu. Nan hojjedha malee milkaa'u. Odumaan kana jedhu bakka kara waaqayyootitti guyyaan ofirraan kaasee wanni hunduu naa milkaa'aa dhufe. Sanirraan kaasee waa hundaan guutamaan dhufe
oduman kana jedhu beeksisa asii kana agayeen aduu deeggarsa mana kanaatiif nu deeggaraa guyyaa jedhan. Yeroo bittaa lafaatiif jedhee namni waaqayyo deeggarsa gaafatu. Tole. Nu gargaaraa gisee jedhan bakka birrii wayii akka carraa argadhee warra harkaan qabu ture. Namarraa liqaa wayii qaba liqaa san namni naa kennaan isa san birrii 1,000 fidee as erge. Tole. Guyyaa 17 birrii 1,000 as erge guyyaa 19 Oqqubiin 49 naa bahe. Mee waaqayyoof galata galchaa. Ati birrii 1,000 deeggarsa gaafa 17 goote guyyaa 2 oolte immoo Oqqubiin 49 sii bahe. Waaqayyo galatoomu akkasii na gargaaree jechuudha. Bakka karaa naa bane. Ergasii amma jireenyi kee haala kamirra jirta? Sirriitti waan gammachuudha bakka waa hundaanuu guutamaan jira. Egaa guyyaa saniitirraa kaasee guutuu malee waa tokko argeen beeku bakka karoorri kiyyas itti fufaa deeme malee wanni na ilaa irratti hin jiru jechuudha. Ammayyuu itti fufi mee jaarsatti naa kenna. Tole baga nagaan dhufte jechaa eenyu jedhamtu biyya eessaarraa dhuftan? Maqaan kiyya Dagaagaa Tolosaati. Ganda Siree Maaramii aanaa Sooddoo Daachi irraa dhufe. Sooddoo Daachi irraa dhuftan. Maal taatanii turtan isin inni amma micaan keessan kun hin dhugu turanii yoo dhugan immoo mana iyyuu hin jeequ jechaa jira. Akkam ture jireenyi keessan kana dura ture? Dhuguma biyyaa fi lafaa tan ture iyyuu wanna hin hojjenne hin qabu ganda kiyya tajaajilaa tan ture iyyuu. Kanarratti duraan utuun biqilallee dhugeemaan hangootu iyyuu. Namattis rasaasa tokkosee namni sun hin duune waaqna oolche. Tole. Isarraa kan ka'e bakka meeshaa kiyyas gurguradhee tanoon nama ajjeese nan bada jedhee gurguradhee oduman jiru bakka biqiluma kanatti na miidhe biqila kana haraqee farsoo gaanan dhuge bakka shirna godheessaa kiyyas nama kiyyas na jibbisiisa. Tole. Na jibbisiisee bakka badi na godha mana kiyyas gubiiti badi na godha. Mana kee gubi badi godha. Na godha bakka gaana haraqee dhuge farsoo dhuge natti kaasa bakka biqila kana dhugu sirrittan dhugu. Hin dhudhu. Nan dhugaa namni waadaa natti tumee firris lakki biqila kana dhugine simiidha haraqee wayii farsootti godhe wayii haraqeetti godhe simiidha waadallee natti tuman. Tole. Waadaa kanas amman turee tan cabseetti deebi. Kakattanii ma deebitu? Kakadheetumatti deebi. Araa kakadheetti deebinaan isee shirna goote sirmaanatti baay'ee. Isa booddee yeroo dhugdanii galtan maal faa gootu kan biraa mana keessan keessaa maal gootu? Natti mi'eessa bakka araa itti na miidhe bakka maxaxxe kana nan dhugaa yoo dhuge eebuun bahu yoo nan dhuge bakka of hin beeku namas rukute na godha manas gubi na godha badi na godha. Tole. Kanaaf waadaa sanii wal qabatee biqilli kun sammuu na bakka bishaan sumaanatti fakkaatu namni sumaanatti fakkaatu maal man godha bakka namnis na jibbee jaarsummaa na yaamuu didanii guddina kiyya kan duraanii san irraa na buusanii bakka inni qixxee nama du'eennaan jedhanii. Kabaja dhabdan hawaasa gidduutti jechuudha. Namuu nama sareenaan jechuu didanii. Tole. Kanarrattan anis fayyu bakka tasfaa kiyya kute araa nama na gorsu kana ittan aaraa. Du'e jiraadhe bakka waaqna godheen ta'an jedha na aarsaa oduman kanaan jedhu bakka naqni hin qabu warra qaallutus na geessanii deebinaan waa'ee qacanii warra xonqaayis qoricha in argatta ifayta'edha hin hage homtuu naa hiiquu dide waaqni annatti gaalat deema malee wannaa qannu sun jiru kanarratti maalan godharee jechuun anis garaa muree taa'ee kanarraan oduun jiru ijoollumti kiyya obboleettiin micaa kiyyaa kuni beenu yaa gaashee obbolee bira dhaqnaamee kootu daddafii mee na bira geesse hin jedhenaa jedhe tooftaa horatanii silaa oduu kallee diidawee dhaqnaa wayin mana tokko dhaqna jedhanii tolee manaan bahuufi kan na qabe gaanarra jira beekadha na miidhuu barbaada. Tole. Amma na goomsanii tooftaa mucoon barattuudha jette micaan kiyya silaa fayyumaa hidheetaan hooree maqitti yaabbannee maqii zalaaqii yaabbannee as dhufne. Siree Maaramiidha gandi kiyya achii kaanee fageenyi isaa fagoodhaa dhufne galgala isaa as dhufne yoo dhufne nutti bakka biqila dhugan qariboo kan naa kennan eebodhee nan dhuge. Naguma naan jennaan nagumaan jedhee maana yaamte naan boruu diida deemnaa bushooftuu buna naan jedhee galanni isaa ga'uuti. Bushooftuu maal goona naan xabala maal jennaan xabala jiraa bakka fayitu jiraa naan jedhe. Tole. Xuruudhaan jedhe tiibis manaa qabaa waan tiibii kanas ilaalu waan matas natti jedhuun dhagaa nan argasi barii kana maan kaaneen dhufne torbi duraan amma turelleedha
bakka bootaa duraa isaanitti dhufneeyyu kaanee adumne kun adufu bakka aduma san irraa jammaree awwaayin kiyya dasna jechaa ture. Seettoluu jalqabe. Awwaamti kiyya bakka qalbumti kiyya dasna jedhe to ummata kana asitti tokkaan laalu dasna jedhe. Tole. To wanni waa'ee qaalaata jedhee tan amma ture. Amma an ture macarrashaan jennee waaqayyeeffachaa ollee asuma oolee galgala na fudhatee gale maal sitti fakkaatanaan jedhe gallaan jennaan gaarii dastas natteedha amma sitti dachaanaa aduu sanbata guddaa hin dachaanaa naan jedhe tole nan deebi'an jedheeni asuma turee tan aduu sanbata guddaa qabatee naan dhufe sanbata guddaa qabatee naan dhufe asuma waaqeffachaa ollee galatallee galfachuudhaaf illee qarshii kennee lakkoofsa bilbila isaa waaqasa irra godhee kennee silattiidha. Meegaa waaqa jennoo xinnu qoricha tokko wani naa kennan jira nan liqimse. Qoricha moo zayita dibataa? Isa maqaa isaa hin beeku ani. Isa booddeen liqimsitan? Maqaa isaa hin beeku bakka nan liqimsee kaan manatti fuudhee diddiba'ee tarrafee. Anisaan dharaa halkan sannan abjoote wanna gaariin abjootee bulee abjuuna ni madhee manguddoon ulfaan mana kiyyatti wal ga'ee yaa rabbi galata keenya hin abjoottanaan jettana si'u gisee hin galu abjoonnan abjoo sun gaarii naa taate eegasii wacii argee hin beekuwan. Galii malee. Gazii akkana nama araqee bira taa'u araqee duraan kanan birri guyyaatti birri 500 baas sun gazamni duraan kiisiin an teenye kiisiin na taa'ee. Gazabni keessatti naa galuu malee an duubatti bahee sin agarree yaa waaqayyo galanni si haa ga'u eetan ganamaa galgala waaqeffadhee mana kiyyatti namni illee na hawwee jaarsi an duraan na jibbe ijoolleen kan na jibbite mana kiyya galanni si haa ga'u kan atumtuun on qixxaatte naan jedhani mana dirasii dhufanii namu. Galateeffadhaafi waaqayyoon galateeffadhaafi. Kanaaf amma duratti isin amma namni akka sareetti na ilaalee na tuffatee kabaja koorraan gadi bu'ee ture sababii dhugaatii kanaan jechaa jirtanii. Amma naannoo keessan keessatti kabaja isin qabdan maal fakkaata jaarsolii hiriyoota keessan gidduutti kabaja isin qabdan maal fakkaata gara dhumaa irratti? Kanarratti amma an duraan nama muusareeran hin jenne amma koottu boota akkanaa nu ooli wanni akkanaa nu godhu 8 illee wajjin deemna mana kiyya dhufan amma fayyade. 8 jechuun aasaa dhaqanii namni dargaggeessi tokko dhaqee obboleettota kadhatan dhaqanii shamarraniin kadhatanii jechuudha fuudhuudhaaf. Tole. Kana ashuuraa waaqayyo galanni si haa ga'u eedan amma dubartiin dhiirti dhufanii baguma rabbi si maare baga duutee gal ati duutee galte baga waaqni mee achumaa nu geessi nus biqilatti nu kaase wanni ta'e beette sun biyya nagaatti nu geessi naan jedhu dhugaa. Waaqayyoon galateeffadhaa waaqayyoon galateeffadhaa. Warri duraan sin jibbeetuun warri duraan tuffatamna gidduutti amma mee nu geessi biyyi sun biyya nagaatti sin jechaa jiru jechuudha. Ulfaadhaa kabajamaa iddoo keessanitti deebi'a.